السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فيديو كنا أمرت كيسانو أكم جرتو بقربيني ويا داتيني إسنجه سنين جتة جبابو متوني أره إرجانوتي ولا ربربانو إرجع جباب دودا إسيني سمالني نماجنا kudhanii ol akka amantiitti amantii wajjiniin yeroo roorroo yeroo cinqii yeroo hamtuu yeroo keessatti immoo wanni aqiidaa keenya faalleessu irratti adeemaa ture gaggeeffamaa ture sana keessa sagalee isaa iqaamaatuun qabaatiin gargaarsatuun qabaatiin qophaa isaa lallabee addunyaa kanarratti waan baay'ee nu hojjetaa ture obbo Hamzaa Booranaa yoo rabbi jedhe torban sanbata dilbata dhufuu guyyaa 11 karaa airportii magaalaa Finfinneetiin dhufa namni rabbiin isinii mirgeessee namichi kun gaafa rakkinaa roobaa ganna bona birraati osoo hin jedhin wajjin ta'aa ture isaatti amantan beektanus akkanitti beektanus akka sabummaattis immoo taanaan roorroo ummata keenya hawaasa keenya galgalaa fi ganama xiqqoo guddoo osoo hin jenne osoo biraan dabarfanne waan meeqa nu hojjechaa ture namni waan kana ta'uu isaatti amantan achitti argamtanii akka nuun simattan akka waliin simannu kabajaanan isin gaafannaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.